tokkotaane kuno tokkotaane tokkotaane nuti tokkotaane karaa rabbii irratti harka wal qabanne tokkummaa diin islaamaa filanne qabanne haada rabbii kan cinne qabanne haada rabbii kan cinne. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأغر المهجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرني من عذاب النار وأدخلنا الجنة دار المتقين والأبرار واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يا الرحمن الراحمين أيها المستمعون الكرام أولا أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة وها هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota hordoftoota Oromoo Muslim jalatti argamtan hundi keessan duraan dursee nageenyi garchee kiyya kan onni irraa madde isin qabu isiniin jechaa barnaamija keenya kan guyyaadhaa qabadhee isiniif dhiyaadhe keessatti eessa jiran mata duree jedhuun eessa jiran barbaannee olomaa'ota teenya tan biyya alaatiif tan biyya keessa isiniif dubbisuuf miidiyaan kun sochii gubbaa jira jechuudha. Kanaaf guyyaadhaa ammoo sheeka keenya kabajamaaf jaalatamaa ustaaza keenya beekaa daa'ii zamana dheeraaf biyya keenya keessatti afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin ummata keenya diinitti waamaa turan Sheek Ahmad Muhammad sheeka keenya kabajamaaf jaalatamaa Sheek Anwaar Yusuf wajjin jirra. Mee duraan dursee gama sheekaatti gartee wajjin dabarraa hamma dhumaatti hordofaa isiniin jechaa kallatti gama sheeka keenyaatti dabarraa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaakum. Fayyamaami. Fayyamaami. Anaa jiraatu. Masha Allah. Mee dhaggeeffattoota keenyaa Sheek Anwaar eenyu? الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين duraan dursee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoonni Oromoo Muslim Media barakallahu fikum dhiyaadhaa jennaa. Bismillah alhamdulillah الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. ربي نسن الرهاجالة ميديات يتنا اللي ربي نها قدسوا وان خير دا قافي بريد إن شاء الله تعالى. أني مكانك يا أحمد محمد مفتي محمد أمان بن عبد الله نانجاني ما شاء الله بكين التلالة دلين كمسيت دلالة كتي قد دمو جفادا يكسي قراد سابات يكسيتي قربي يكنا أمو كسيتي رفني يجو دا أمتا ديلا يكنا رفني أني مكانك يا كمسنينجي أحمد محمد مفتي محمد أمان بن عبد الله نانجاني يجو قالوا نكية والله كسيتي كمسيت دلالة جفاتين قد يجو ما شاء الله. أنوار يوسف إيست دلالتني إيست قدتني أني بكين ترى بيا قبو يعني مقالة قبوتي خرا رجع بهاتي مقالة قبو جان أشتي كرتي دلالة. ما شاء الله. إيست برتنا مو برمسا كادامي تكرر عنك سديتي شمتي برده درجة فتكا مدرسة خط مفاهيم بالرئيسو خنا ببرده قرآن اللي دو إنكارانه تكرر عنك سديتي قبوتي برده سجل دردك برده أشي ميلان قبورة ديمو تنوان دو غرتي الفاتوف كيلومتر كلها ما ديتا ديمتي ديتا در قبورة يجو نقالة در يجو سجل كلام كلها كلها ما تجيرا ميلان ديمو سجل ديمه وانين دبيف ورخي نفوراني أدرين نقلشان
magaalaa Adaree achitti 10 takka baradhe jechuudha. biiftuun islaamaa ni yaadadha Naayiroobii keessatti gaazexaa gaafiif deebii tokko fa'a warri yoo san akkasi karaa lamarraa karaa jahatti karaa saddeetitti alamiinitti gartee akkasitti raabsan sunillee isinumarraa jechuudha wanni sunillee amma wanni sunu akkam jira gaafiif deebii fa'a namni ni fedha wallahi amma gaa haalli namni kun biyya kana wayita dhufu tokko ni deema tokko bakka bu'a beeta Naayiroobii keessatti akkasuma karaa irratti illee daawaan keenya Daaru Bilaal takki farsi jiran hojiin isaa waa sadii ture tokko in barata sheekoti jira taa'ee barata masjiida keessatti yeroo biraa ammoo nama gartee barsiisa daawaa godha masjiida keessatti muhaadaraa qabna saniirraan ammoo paaltookiidhaan illee galgala ni barsiifna ka afraffaadha karaa irratti illee baanee daawaa goona jechuudha karaa irratti daawaa godhu ture karaa sagalii karaa kudhanii kanarratti maaliif jennaan uummanni akkuma siin jedhe kana nama kana gartee daawaa godhanii nama yaamuu gara kufriitti nama yaamuu heddummaatee itti jabaatanii deemanii jennaan bas waan kana nuti illee maaliif callisnee ilaalla gartee bileeyyan keenya gara kufriitti eegayaa kayaaman taate nuti hoo waan isaanii kun dhugaadha amantiin isaanii jedhan kun dhugaa moo akkami kana baratuudhaaf yaalii goone egas bas boodarratti waliin teenye karaa jahatti waliin mari'anne akkasitti karaa rabbaanii warra gartee keenya gurraalee wajjini warra bileeyyan keenya kana wajjin isaanii wajjin da'waa isaan ni qaban karaa irratti biyya kana Naayiroobiitti beekamaadha karaa irratti da'waa godhama namni karaa irra dhaabbatee maayikii qabatee da'waa godha amma eegas da'waa kana eegalle jechuudha karaa irratti isaanii wajjin eegalle wayita eegallu sa'aata akka nuuf kennan ana Iliyaasii akkasuma Siraajii Hangaasuudha Abdul Azizi nama hedduu turre warri paaltook irratti Abdul Karim biles keenya tokko warra Ertiraatiin jira innillee warra kana wajjin taanee faraqaadhaan goona da'waa kana kan paaltookiitillee kan muhaadaraa karaarraa ammoo ana Siraajii Hangaasuudha Abdul Azizi nama hedduu taanee akkasitti karaa irratti goona turre jechuudha ijoolleen teenya jama'aan hedduu turte ijoolleen Daaru Bilaal takki immoo farsitti jiraadhaa jechuudha kanneen wajjin taanee karaa irratti da'waa goona uummata keenya illee jajjabeessaa warra kanallee gara islaamummaatti yaamu ture jechuudha. Mii gama gaafii lammaffaatti yoo isin dabarse zabana gartee dheeraa magaalaa Keeniyaa biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessa turtanii asitti barattan jechaa dhagahee mee waan sanirraa. Ani Naayiroobii wayitaan Adareetti odoon baradhuuti biyya Naayiroobii tanaa islii karaa lamaa jedhanii dhadhageenyaa kana oduma Hararii barannoo aboo yookaan karaa Jabuutii deemna yookaan karaa Naayiroobii deemna nama Naayiroobii dhufeen nu bira dhufe achi Adareetti deemuu qabnaa waliin jenne naafi bahar tokko Keeniyaa tana deemuu qabnaa jennee kaane deemnee karaa Moyyaalee kanaan dhufnee nillee hidhamne karatti OLF janiiti nu hidhan egalee marsaabeet irra nu hidhanii achi baanee ati ifaajee dadhabnee akka malee karaa kana firdii dhufne Naayiroobii gizee dhufne biyyatti salaata qofanii salaata gaafa gariini burreessinaa immoo irra guddaa gaafa Adaree gallee salaata sirritti salaatu eegallee salaatani salaannaa walaakin immoo ma'anaan beenu salaatu malee Allahu akbariin maanaa Allahu akbariin rabbiin guddate moo maali irraan beenu waan takkaawa jechuudha. Naayiroobii tana wayitaan dhufe amata lama mookana numaan deddeemuuse masgida dhufee salaateetumaan deemaa hanga wayyaa salaata subii kunis salaanni kun natti hin qadaa'u. Naayiroobii gizeen dhufe salaanni natti hin qadaa'u subii tana kan uummanni sodaatuun ani subii ka'ee duwanni keessa gartee dhufee masgida kanas salaatee gala. Amal lamadumaan akka deddeemuu gurbaa biyya teenyaa tokko jira Abdallaa Muummee jedhanii amma New York jiraansaa Ameerikaa tana jira. Isaatu maakot maal ganda keessa deddeemtaa mijee fidee manilleen kanuma manuma nuti keessa jiru kana keessatti Sheekh Hassan Rabbi rahmataa godhuu fi South Africa tajjeessan Sheekh Hassan Rabbi rahmataa godhuu fi isa kanaatu qaraasisa bikkasan taa'ee qaraayisa
foddaa tana jala taa'eetiin dhaggeeffadhe. Abdallaa kunis kitaaba qabaa ni qara'a. Sheekh Hassan kana dhaggeeffadhe. Akka ajaa'ibaa tafsiira kana qaraasisaa bakka ni mi'aawaa. Das ja'a guyyaa duraa isiin dhufe hin dhaggeeffadhe. Guyyaa lammataa isiin dhufe hin dhaggeeffadhe. Nama kitaaba naa bituus hin qabu. Bikkaan warraa nyaadhu illee hin qabu. Egalee nama hedduu rakkata. Bikkaan irraa waa nyaadhus hin qabu. Gandumarra gartee nama beeku ijoollee biyya teenyaa bira dhaqee nyaadha. Wayita gartee dhufe guyyaa duraan hin cakasee guyyaa lammataa hin cakasee shilingii 700 ani yaadadhu nama naa bite kitaaba san argadhee bitadhuus hin beeku irraanfadhe amma. Kitaaba kana ka Ingilizeenyaa fi Arabanyaa qabu gartee tafsiira Ingilizeenyaa qabu kana bitadhee taa'e. Sanuu keessatti ji'atti shilingii 200 waan kafalaniif ani kafaluu waan hin dandeenyeef foddumarraa hin caqasa. Foddumarraan akka hattuutti caqasnee achumaan galla. Odumaan jiru natti tolee jalaa katabachaa maal jechaa odumaan jiru bilcheeffadhee jabaadhee darasaa gartee bakka takka wajji qaraanu tana gizee irra qaraanee gartee wanni enne booda darasaa tana wali qabeetiin irra dhaqaaf. Irra baaf bilcheeffadhan illee achumaan. Gizeen galee wanni jaa odumaan jiruutiin keessa ol seenuu eegale. 200 kafalee keessa ol seenaa. Oduma jiru sheekaanis walitti saahiba taane. Sheekh Hassanii rabbi rahmataa godhuu fi haala sanirratti barnoota baradhee tafsiira buluuga riyaada arabiyyaa nahwaa kitaaba gartee ajrumii kawaakiba kitaaban fiqii garii musxalahaa kana Sheekh Hassanii irra barannee Bukhaarii dura Sheekh Hassanii irra baradhee eegasii Sheekh Waadoo irratti fixe. Durarraa eegalee sunannan guutuu Waadoo irratti hin baradhe Sheekh Waadoo irratti. جزاكم الله خير الجزاء أوني أما قرتي نتبرن جني قرتي ضرم سنة من دي لما لما دين قرتي جتشولا نمني يو قرتي نيجا قباتي ما برد جتشولا كنافو إن شاء الله